Akkam jirtu fayyaa keessanii ilmaan Oromoo bakka jirtan hundumaatti nagaan kun ramadde isinaa qaqqabu jecha arrammoo akkuma yeroo darbee haasofne torbanitti guyyaa tokko or guyyaa lama wantoota mana keessatti hojjetadhu afaan kootiin haasa'a hojjedhe akkan isinitti agarsiisu dudubbannee turre kanaaf arras immoo sanuma hundeeffadhee arra waan mana koo keessatti hojjetadhu isinitti agarsiisuufan jedha. Arra cuunfaan hojjedha jechaadha. Cuunfaa hojjetannee dhuguuf wantoota nu barbaachisu immoo tartiibaan isinitti himaa jechaadha. Wantoota nu barbaachisan keessaa maangoo, strawberry'n kun nu barbaachisa, muuziin nu barbaachisa, paappayyaan nu barbaachisa, avokaadoon nu barbaachisa, cabbiin nu barbaachisa, viintoon nu barbaachisa, sukkaara xinnoo yoo barbaanne mi'aasaa akkuma mi'aa ofii keenyaa barbaannutti sukkaara sitti naqachuu dandeenya jechaadha. Wantoota kanatu na barbaachisa jechaadha. Arra kanas ni hojjedhee dhiyeessuufi kanaaf amma kana qopheeffadheeni deebi'een gara keessanitti dhufa. Hojjedhee fixeeraa kunoo akka inni itti bareedu ilaalaa haala kanaanii dhuguu dandeenya manatti hojjenne baay'ee bareedaadha baay'ee namatti tola. Kunoo asittis immoo akkuma isin argitanii haala kanaan qopheessinee yoo manatti dhunne baay'ee bareeda ijattis namatti tola. Yeroo ijaaf namatti tolu immoo nyaachuun isaas baay'ee namatti tola jechaadha. Ani haala kana fakkaatuun qopheessee gara nyaataatti gara dhugaatii keenyatti dhiyaachaa irra kanaaf isinis mana keessanitti hojjedhaati akkasin jaallattan abdii guddaan qaba baay'een isin jaalladha. Egaa torbee nagaaf eebbifamaa naa qabaadha. Oromo ko channel
like, share, subscribe gochuun hin irraanfatinaa. Yeroo hundumaa wanti hojjedhu immoo akka dafee isin qaqqabu yoo barbaaddan subscribe gajjallaa mallattoo qaacilasa jiru yoo xuxxanii yeroo hundaa dafee akka isin qaqqabu taasisa. Egaa torbee nagaaf eebbifamaa qabaadhaa. Wanta biraadhaan yeroo biraa walitti deebina. Ani gamanumaan dhuguu jalqabeera jechaadha. Torbee gaarii naaf qabaadhaa. Wow, baay'ee mi'aa dhugaa. Sukkaara akkuma isiniin jedhe namooti feetan sukkaaratti naqachuu dandeessu. Anillee sukkaara waan hin barbaanneef akkanumaan gargaaramna nuuni. Torbee nagaa naa qabaadhaa. Baay'een isin jaalladha. Nagaatti naa tura. Torbee